kabajamtoota ummata bal'aa Oromootiif akkasumas miseensota dhaaba ODP hundaaf murtee guyyoottan sadan darban keessatti dhaabni keenya haaraa kan murteesse tokkoffaa afaan Oromoo afaan hojii dhaaba keenya akka ta'u akkasumas afaan Oromoo afaan kan biroo waliin ta'e afaan hojii mootummaa akka ta'u murteessuunsa gaaffiin kun bara dheeraa sabni keenya kaasaa kan ture ta'uunsaa ni yaadatama. Dhaabni keenya haaraa kana sagalee guutuudhaan kan murteesse ta'uusaa kabaja guddaatiin isiniif ibsuun barbaada. Akkasumas hirmaannaan siyaasaa akka kanaan dura hunduu qixxee kan itti hirmaatu osoo hin taane akka baay'ina uummata keenya dhaaba keenya keessattis mootummaa keenya keessattis hirmaannaa dhugaa dimokiraasummaa babal'isuu danda'u gochuu akka dandeenyuuf sagalee guutuudhaan kan walii galle ta'uusaa isiniif ibsuun barbaada. Murteen kan afaaniif hirmaannaa siyaasaa kun gaaffii biraa deebisuuf bu'uura ta'ee kan nu gargaaru waan ta'eef miseensi dhaabni keenya uummanni bal'aa Oromoo nu wajjin dhaabachuudhaan gaaffii bara dheeraa gaafachaa ture tartiibaan deebisaa fedhiif faayidaa uummata keenyaa galmaan ga'uu akka dandeenyu waliin akka dhaabban waliin akka kaleessaa akka qabsoof tokkummaa keenya akka eegnu nageenya keenya akka eegnu kabaja guddaan isin gaafachuun barbaada. Ulfaadhaa baga gammaddan.